Harka fuuni akkam jirtu. Kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota keemistirii kutaa 10ffaa yuunit 1 paartii 2ffaa ilaalla. Balancing chemical equation. So maloonni chemical equationiin ittiin balance taasifaman sadiitu jira. Inspection method, LCM method fi algebraic methodidha. As keessatti bal'inaan irratti xiyyeeffannee kan ilaallu algebraic methodidha. So metodiin kun gaafilee qormaata irratti dhufan irra hedduu isaanii hojjechuuf kan isin fayyadu isa jechuudha. Algebraic methodidha. Inspection fi LCM nis gaafilee equationiiwwan sasalphaa ta'an ittiin balance gochuudhaaf isin fayyadu. So dhiqoma isii tuqnee bira tarra jechuudha LCM fi inspection method. So kallattimaan itti haaseen. According to the law of conservation of mass, atoms are neither created nor destroyed during chemical reaction. So akka law of conservation of mass akka seerri kun ibsutti atoms are neither created nor destroyed. Atomiin yoo chemical reaction gaggeeffamu atomiin dura jiru destroy hin ta'u, atomiin haarawaa uumamus hin jiru jechuudha. Kana jechuun maasiin conserve ta'adha. Therefore, the number of atoms of each element must be the same on both the reactant side and the product side of chemical equation. So chemical equation keessa maal ta'uu qaba? Lakkoofsi tokkoon atomii gara mirgaa fi bitaatti wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Alright? Fakkeenyaaf A plus B qixxeeta AB osoo ta'e hammi A lakkoofsi A fi kan B kan A gara mirgaaf bitarra kan jiru akkasuma B nis mirgaaf bitatti reactant side fi product side irratti lakkoofsi isaanii wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Wal caaluun irra hin jiraatu. So balancing chemical equation jechuun balancing chemical equation means placing appropriate coefficients in front of chemical formulas so that the number of atoms of each element is equal on both sides of the equation. So balancing chemical equation jechuun coefficientiiwwan itti dabaluudhaan chemical equation keessatti coefficientii dabaluudhaan lakkoofsi atomii kamuutu reactantii fi product side irratti akka wal qixa ta'u taasisuu jechuudha. Alright? So inspection methodidhaan haa eegallu. Balancing chemical equation by inspection method. Kuni akkuma kana dura isiniin jedhe equationiiwwan sasalphaa ta'aniif kan inni nu fayyadu. Simple chemical equations can be balanced by inspection method. Inspection methodii ka fayyadamnu chemical equationiiwwan sasalphaa ta'aniif. This method is also known as heat and trial method or trial and error method. So trial and error method jedhamee illee beekama. Trial and error method jechuun yaalaa kalaallu jechuudha. Lakkoofsa tokko coefficientii ni kenna asitti qixa ta'e moo hin taane ka jedhu akkasitti yaalii taasisaa jechuudha ka deemu. Saniif trial and error method jedhame. In this method, coefficients are adjusted by observation until the number of atoms of each element is equal on both sides of the equation. So methodii kana keessatti coefficientii adjust godhaa deemna. Lakkoofsa coefficientii hin galchina wal ni qixxeessamoo wal hin qixxeessu ka jedhu ilaalaa jijjiiraate jechuudha ka deemu. So steppiin hordofnu isa kana tokkoffaa word equation ni barreeffama akkaataa equation itti barreeffamu kan dura ilaallee jirra. Correct chemical formula ni barreeffama which is unbalanced chemical equation jechuudha. Then lakkoofsa atomiiwwanii lakkoofnee coefficientii isaa adjust goonaa jechuudha. So fakkeenya jalqabaa haa ilaallu. Equation kun unbalanced dha. Alright? Lakkoofsi ayiranii gara bitaatti irratti takka mirga irratti 3. Lakkoofsa hydrogenii asitti 2 asitti illee 2 hydrogeniin balance ta'ee jira. Oxygeniin immoo asitti takka asitti 4. So oxygenii fi ayiraniin balance hin taane jechuudha. Alright? Isa balance goona. Okay. So isarraa eegallu. Ayiraniin 3 miti as biratti. Ayiranii 3 qabna. So tanaa wal qixxeessuudhaaf tana coefficientii 3 haa kenninuufi. So 3 iron plus H2O iron oxide nu kenna. Plus water plus H2. Amma maal goonee jirra? Lakkoofsa ayiranii wal madaalchifnee jirra. Ayiranii fi oksijiniin balance ta'ee jira.
I mean ayiranii fi haayidroojiniin baalaansa ta'ee jira. Oksijiiniitu hafa. So as biratti meeqa qabna? Oksijiinii 4 qabna. Oksijiinii 4 waan qabnuuf tana dirqama 4 taasisuudhaaf maal goona jechuun as biratti 4 daballa. Koofishantii isaa 4 goona jechuudha. So 4 lakkoofsituun haayidroojiniifis oksijiiniifis jechuudha kataatu. So lakkoofsi oksijiinii maal ta'ee jira? Wal qixxaatee jira. 4 ta'ee jira. Alright. So lakkoofsi ayiranii 3 lakkoofsi oksijiinii illee 4 ta'ee wal qixxaatee jira. Amma kan hin madaalamin maalidha? Haayidroojiniidha. So haayidroojinii yoo ilaalle reaaktaanta saayidii irratti haayidroojinii 8 qabna. 2 baay'isuu 4 jechuudha. Haayidroojinii 8 qabna. Gara product saayidii irratti haayidroojinii 2 qabna. So kan wal qixxeessuudhaaf dirqama maal goona? Product saayidii irrattis haayidroojinii koofishantii isaa 4 goona jechuudha. So amma hundi isaatu maal ta'ee jira? Baalaansa ta'eetiin hin jira. So haala kanaan jechuudha inspection metodiin yaaliidha jechuudha. Lakkoofsa kaayaa koofishantiitti dabalaa akka madaalame ilaalaa akkasitti adjust godhaate jechuudha akka deemu. Alright. So kuni fakkeenya jalqabaati. Fakkeenyi lammaffaan isa kana. Fakkeenya lammaffaa irrattis yoo ilaaltan soodiyamiin reaaktaanti saayidii irratti takka qabna. Product saayidii irrattis takka. Soodiyamiin baalaansa ta'ee jira jechuudha. Kabraa haayidroojin. Okay, sorry. Kabraa haayidroojiniidha. Haayidroojiniin reaaktaanti saayidii irratti 2 qabna. Product saayidii irratti 2 ida'uu tokkooti. 3 jechuudha. Haayidroojiniin as biratti 3 asitti immoo haayidroojinii 2 qabna. Baalaansa hin taane jechuudha. Oksijiinii yoo ilaalle immoo product saayidii irratti reaaktaanti saayidii fi product saayidii irrattis tokko qabna. Asittis oksijiinii takka, asittis oksijiinii takka. So kaayyoon keenya ammas bira maalidha? Lakkoofsa haayidroojinii baalaansu gochuudha. Asitti haayidroojinii 3 qabna. We have 3 hydrogen and we have 2 hydrogens here. So kana wal madaalchisuuf maal goona? Kuni 3 miti. This is 3. So 4 haa taasifnu kan. Lakkoofsa haayidroojinii as jiru kan 4 haa goona. Akkam goone yoo jenne 2 as bira goona. Yoo as bira 2 goone asitti haayidroojinii 2 asittis 2 jira 4 ta'a jechuudha. Sanii wal madaalchisuuf H2Ofis 2 kenninaaf jechuudha. Koofishantii 2 kenninaaf haayidroojinii haala saniin wal madaaluu ni danda'a. So haa barreessinu. Sodium plus 2H2O maal nu kenna? 2 sodium hydroxide plus H2. So H2 as biratti 4. Product side irratti H2 2 ida'u kunillee 2 jechuudha. So 4 hydrogen asitti illee haayidroojinii 4 qabna. Haayidroojiniin baalaansa ta'e deebi'ee ka baalaansi hin ta'in maalinni soodiyamiin amma asitti 2 ta'ee jira. Asitti takka ta'e. Kanaaf kana baalaansu gochuuf 2 as biratti daballaa fi kaafee maalidha? So oksijiinii illee baalaansa ta'ee jira. As bira oksijiinii 2 qabna. Asitti illee oksijiinii 2 qabna jechuudha. So haala kanaani baalaansi ka ta'u. Alright. So C irra ka jiru illee kunillee wal fakkaatama. Potaashiyeemii yoo ilaalle asitti takka, asitti illee takka baalaansa ta'ee jira. Kilooriinii illee takka qabna. Asittis kilooriinii takka qabna. Oksijiiniitu baalaansa hin ta'in. Product side irratti 2 qabna. Asitti oksijiinii 3 qabna. So kana baalaansu gochuuf dirqama asitti 3 asitti 2 qabna. Tana 3 kenninaaf koofishantii. Tana as biraa immoo 2 kennina. Gaafsan maal ta'a? Lakkoofsi oksijiinii kunis 6 ta'a, kunis lachuu 6 ta'a jechuudha. So here 2 kenninaafi potassium chloride plus 3 oxygen. So as bira oksijiinii 6 ta'a. Asittis 3 baay'isuu 2 oksijiinii 6 qabna jechuudha. So egaa kana goone booda atamiin unbalanced ta'e isa kaminni? Potassiumiif chlorine jechuudha. Potassiumii asitti 2, chlorine illee 2. Asi potassiumii takkaa fi chlorine takka ta'a. Kanaaf isa balance gochuuf as birattis 2 dabala. So haala kanaan balance ta'a jechuudha. So inspection maaliif fayyada? Equationiiwwan akkanaa salphaa kanaaf jechuudha kan fayyadu. Alright. LCM illeen haaluma kanaan equationiiwwan salphaa ta'aniif kan inni nu fayyadu.
So kana fakkaata. Itti aansinee LCM method akkuma inspection method kana fakkeenya tokko qofa jira, fakkeenya sana hojjannee jechuudha akka bira dabarru. So LCM method. This method is also used to balance simple chemical equations. Chemical equationiiwwan sasalphaa ta'an ittiin balance gochuudhaaf jechuudha LCM illee ka fayyadamu. So steppiiwwan hordofnu jalqaba irratti write the unbalanced chemical equation. Chemical equation ichi ni barreeffama. Achiin place the total valence number of each atom above it. Total valence number takkaan atomii mataa isaatirra kennaaf jechuudha. Alright, fakkeenyaaf amma fakkeenyas biratti kenname iron plus oxygen, iron oxide nu kenna. So lakkoofsa iron asitti 2, asitti takka, oxygen asitti 3, asitti 2 balance hin taane jechuudha. Balance hin taane. So LCM irratti tokkoffaa wanti goonu maalidha? Balaansii isaanii mataarra kaa'udha. So ironiin valence electroniin isaa 2. I mean 3 gubbarra barreessina jechuudha. Mataa isaatirra barreessina. Oxygeniin valence electroniin isaa 2 miti. Valence electroniin oxygenii 2. So oxygenii 2 waan qabnuuf, as bira oxygenii 2 waan qabnuuf 2 baay'isuu 2 4 ta'a jechuudha walii galatti. So itti aansinee kan ironii illee akkasuma jechuudha garanattis valence electroniin isaa 3. So ironii 2 waan qabnuuf 6 ta'a jechuudha. 6 oxygenii valence electroniin isaa 2 baay'isuu 3 6 ta'a jechuudha. So haala kanaan maal barreessina? Total valence number isaanii mataa tokkoon elementiitirra barreessina jechuudha. Itti aansinee find the LCM of all the total valence. So total valence qabnu ka hundaa kanarraa LCM isaanii barbaadna jechuudha. So 3 4 fi 6 LCM isaanii least common multiple isaanii 12 ta'a. Lakkoofsi xiqqaan hunda isaaniitu hiramuu danda'u jechuudha. So LCM isaa barbaadna. LCM meeqa arganne? 12. Step ittaanu maalidha? Divide each LCM. Okay, divide the LCM by each total valence to get the coefficients of the reactants and the products. San booda lakkoofsa arganne san LCM san total valence hundaatiifuu takka takkaan hirraaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma 12 hiruu 3 meeqa ta'a? 4 ta'a miti. So 4 iron jennaan jechuudha. Plus 12 hiruu 4 3 ta'a. 3 oxygen molecule qixxee ta'a. Kullachuu 6 miti 12 6 yoo hiruum 2 ta'a. So 2 iron oxide. So haala kanaan balance goona jechuudha LCM method irratti steppii kana hordofna. So itti aansinee algebraic method seenna. So bal'inaan kan irratti hojjennu isa kana. Algebraic method irratti jechuudha. Gaafileen qormaata biyyoolessaa irratti dhufan hedduun isaaniillee mala kanaan kan hojjetamanidha. So this method involves assigning algebraic values as stoichiometric coefficients to each species in the unbalanced chemical equation. So step kanarra wanti nu goonu algebraic variables jechuun A, B, C kanniin akka coefficientiitti maalitti daballa jechuudha. Equationii keessatti barreessan akka coefficientiitti. A, B, C qofa osoo hin ta'e X, Y, Z kanniis fayyadamuu ni dandeenya. San booda variable kanniin fayyadamnee maal uumna? These variables are used to write mathematical equations based on the number of atoms of each element. So coefficientiiwwan kanniin variableewwan barreessine kanatti fayyadamnee mathematical equationii barreessine jechuudha. Fakkeenyaaf 2A plus B is equal C kanniin lakkoofsa kanniin kan murteessu hamma atomiiwwan as keessa jiruuti jechuudha. Akkami akka hojjetamu ni ilaalla. San booda equationicha solve gochuudhaan coefficientii sanniin argannaa jechuudha. Alright. So equationii san yoo uumnu equationiiwwan uumne san solve gochuudhaaf isaan keessaa tokko dirqama tokko jennee fudhanna jechuudha. A, B, C ka jennee kenne san keessaa tokko inni tokko lakkoofsi isaa tokko jennee fudhannee akkasitti jechuudha solve goonu. So fakkeenya kana ilaalu. Fakkeenyi kun inspectioniinis hojjetamuu ni danda'a. Garuu algebraicdhaan akkami akka hojjetamu wajji ilaalla jechuudha.
So jalqaba irra maal goona? Algebraic coefficientii kenninaaf jechuudha. So A algebraic coefficientii kenninaaf AN2 plus BH2 maal nu kenna? CNH3. So amma equation akkamitti uumna? As bira nitrogenii bakka tanaa qabna. Asittis kenna nitrogenii as bira jirti jechuudha. So bakka kanatti coefficientiin isaa A dha. Alright? So akkasitti uumna jechuudha equation kan nitrogenii lama qabna. Lama baay'isuu A goona jechuudha. 2A plus as bira hin jiru miti ree nitrogenii kanaaf itti dhiifna. Kallattiimaan mallattoo kana bira dhufna. Mallattoo xiyya tana equals jennaan jechuudha. Qixxee ta'a. As biratti nitrogenii takka qabna. Takka baay'isuu C ta'a jechuudha. So 2A is equals C. Kuni equationii jalqabaati. 2A is equals C. Itti aansee hydrogenii bira haa dhufnu. So hydrogen irratti hundoofne equationii uumna. So equation as biratti hydrogenii lama qabna. Lama baay'isuu B coefficientichaan baay'ifna jechuudha. So 2B is equals as bira hydrogenii meeqa qabna gara product sideetitti? Hydrogenii 3 qabna. So 3 baay'isuu C ta'a jechuudha. 3C. 2B is equals 3C. In equationii keenya lammaffaadha. So equationii kanniin irratti hundoofnee jechuudha hojjennu. Let's say A tokko jennee haa fudhannu. Let's say A is equals 1 haa jennu. A tokko haa jennu. So A tokko yoo ta'e C meeqa ta'a jechuudha. As bira galchinee ilaalla. Alright? 2 times 1 is equals C. C meeqa ta'e jechuudha. C is equals 2 ta'a jechuudha. C fi A argannee jira. So B immoo as bira arganna. Lakkoofsa value C asitti galchinee B arganna jechuudha. So 2B is equals 3 times C meeqa ture? 2. So B jechuun 3 baay'isuu 2 6 irra 2ti. Which is 3 jechuudha. So coefficientiiwwan argannee jira. A takka taati. B 3 taati. C immoo 2 taati jechuudha. Alright? San booda finnee maal goona bakka A takka galchina. Sodium kanuma dhiifna jechuudha. Plus bakka B 3 galchina 3H2. Bakka C immoo 2 galchina 2NH3. So haala kanaan jechuudha balance taasifna. Alright? Okay, kuni kan amma isinitti mul'ise kana jechuudha isinitti hima. Itti aansinee gaafilee qormaata biyyoolessaati jechuudha gaafiin kunniin isaan hojjenna. So gaafileen shaakala gilgaala kitaaba keessanii irraa fudhatamanis ni jiru isaan gara boodaati irratti hojjenna. Okay, gaafiin jalqabaa maal jedha? If the following unbalanced equation representing reaction is given, equationin kun nu kennamee jira. Equationin kun unbalanced chemical equation. What are the balancing coefficients when the equation is correctly balanced? Equationin kun balance yoo ta'e, coefficientiiwwan kun meeqa ta'uudha lakkoofsi isaanii? So we will do it. Okay, gaafiin isa kana. Jalqaba irra maal gochuu qabna? Equationii barreeffachuu qabna. Equationii barreeffanna. So iron irraa haa kaanu. So iron reactant side irratti iron meeqa qabna? Takka qabna. So tokko baay'isuu W mata jechuudha. W is equals jennaan. So ironiin bakki lamaffaa itti qabnu as biratti. Ironii 3 qabna. 3 baay'isuu Y ti. So 3Y. W is equals 3Y. Kuni equationii keenya tokkoffaa ta'a. Itti aansinee sulfurii lama qabna. We have to sulfur. So lama baay'isuu W ta'a jechuudha kunis. So 2W is equals bakki sulfuriin jiru ka bira as bira. Asitti sulfurii takkittii qabna. So Z ta'a jechuudha. 2W is equals Z. Itti aansee oksijeniidha. So oxygen irratti hundoofnee equationii tokko uumna. So oxygenii lama qabna as biratti. So 2X ta'a.
2x is equals as bira oxygenii 4 qabna. So 4 baay'isuu y ta'a jechuudha. 4y plus as birattis oxygenii 2 qabna. 2z. So equationii kanneen irratti hundoofneeti jechuudha ka hojjennu. So let's say as keessa y tokko jennee fudhannu tokko. Kanneen keessa tokko ta'uu qaba jechuudha. So y is equals 1 haa jennu. Y tokko yoo ta'e w meeqa ta'a? W is equals 3y dha. 3 baay'isuu tokko jechuudha, which is 3. So w fi y argannee jira. W is 3, y is 1. Okay. Itti aansinee z argachuu ni dandeenya. Z is equals 2w dha. 2 times w jechuun 3, which is 6. So z illee argannee jirra jechuudha. Z 6 ta'a. Kan hafe maalidha? Kan hafe x dha. So x as bira argannaa jechuudha. So 2x is equals 4y plus 2z. So 2x is equals 4y jechuun 4 baay'isuu tokkooti. Plus 2 times z. Z 6. 2 times 6. So 2x is equals 4 plus meeqa? 12. Which is 16. So 2x itti 16 over 2. So x meeqa ta'a jechuudha? 16 hiruu 2 8. So x illee arganne y hunda isaatu arganne jechuudha. So w x y z meeqa gaafatan? Okay. W x y z tartiibaan jechuudha. W meeqa ture? 3. X 8. Y meeqa turte? Y takka. Z immoo 6 jechuudha. So kana ta'a 3 8 1 6 dha jechuudha. Wal duraa duubaan akkana ta'a. So deebiin sirriin kam ta'a? A dha jechuudha. A is the correct answer. 3 8 1 6. Okay, gaafii itti aanu. Given the unbalanced equation for the complete combustion of ammonia, equation isa kana, what would be the coefficient of oxygen when the equation is correctly balanced? Equation kun eega balance ta'e booda coefficientiin oxygenii meeqa ta'adha? Haa hojjennu. Okay. So equation isa kana, equation kanaaf coefficientiiwwan haa kennu nuufi. So A NH3 plus B oxygen CNO then plus DH2O. Okay. Itti aansinee equationii uumna jechuudha. So as biratti nitrogenii takka qabna. So nitrogenii takka waan qabnuuf A jennaan. A is equals as biratti immoo nitrogenii takka qabna asitti. So A is equals C. A is equals C dha. Itti aansinee hydrogeniidhaan equationii uumna. So hydrogenii as bira 3 qabna. So 3A ta'a jechuudha. 3A is equals as biratti hydrogenii meeqa qabna? 2 qabna. Is equals 2D. Itti aansinee oxygeniidhaan equationii uumnu. So oxygenii 2 qabna as biratti. So 2 baay'isuu B ta'a. 2B is equals oxygenii gara as aanutti immoo bakka 2 jirti oxygenii. Asii fi as bira jirti. So bakka kanatti oxygenii takka qabna. So C jennaanii jechuudha. C. As biratti immoo oxygenii asittis takka qabna. We have one oxygen. So D plus D. 2B is equals C plus D. So akkuma reefisan assume goona jechuudha. Let's say C tokko jennee fudhannu. Yookaan immoo A tokko jennee ka'ullee ni dandeenya rakkoon qabu. So A fakkeenyaaf tokko jennee fudhannu. A yoo tokko ta'e Cnis meeqa ta'a? Tokko ta'a. A fi C wal qixa waan ta'eef jechuudha. Itti aansinee as biraa D argatuu ni dandeenya. So 2D jechuun 2D is equals 3A.
So kana jechuun 2D is equals 3 jechuun een takka waan taateef. So D'n qixxeeta 3 lammaffaadha. So lakkoofsa kana boodarra salphifna ammaaf haa ta'u. Een takka, C'n takka, D'n 3 lammaffaa. Itti aansinee B sonnaa jechuudha. Equationii kanarraa B sonna. So 2B is equals C plus D. So 2B is equals C meeqa takka. D'n 3 lammaffaadha. 3 over 2. So kana jechuun 2B is equals tokko ida'uu 3 lammaffaa jechuun tokko baay'isuu 2 3 baay'isuu 1 irra 2 ta'e jechuudha. So tokko baay'isuu 2 2 ida'uu 3 irra 2ti. Which is 5 irra 2ti jechuudha. So 2B is equals 5 over 2 is equals 5 over 2 gara lachuu tokko lammaffaadhaan baay'ifna. Tokko lammaffaa yoo baay'ifnu lamaaniin baddii B'n qixxeeta 5 irra lammaffaa 2 baay'isuu 2 4 ta'a 5 over 4. So kuni lakkoofsa B'ti jechuudha. B'n qixxeeta 5 irra 4ti. Okay, hundaa tartiibessinu amma haga ammaa arganne jechuudha. A'n qixxeeta 1, B'n qixxeeta 3 lammaffaadha. C'n qixxeeta 1, D'n qixxeeta 5 lammaffaadha. 5 afuraffaadha. 5 afuraffaa. So dirqama lakkoofsa whole number yookaan integerii ta'uu qaba. Fractioniidhaan taa'uu hin qabu jechuudha. Isaan gochuudhaaf kan irra nu mijatu ilaalla jechuudha. So afuriin kana yoo baay'ifnee jenne afuriin baddii as biraa tunillee hin baddii jechuudha. So hunda isaaniitu afuriin baay'if. 5 irra afuraffaa baay'isuu afurii meeqa ta'a? 5 ta'a. So lakkoofsa integerii ta'e jechuudha. Kanallee afuriin baay'ifna 4 ta'a. 3 lammaffaa afurii yoo baay'ifne meeqa ta'a? 2 takka 2 2 6 ta'a jechuudha. Kanallee afurii yoo baay'ifne meeqa ta'a? 4 ta'a. So A'n afurii, B'n 6, C'n afurii, D'n 5 ta'a. Nu ka gaafatamne maalidha? Koefficientii oksijiniiti. Koefficientiin oksijinii immoo B'dha. So valuun B meeqa? 6 jechuudha. Okay. Sorry. I mean dhiifama. Sorry, dhiifama as biratti B fi D wal jala dabarsine. Tuni D'dha. Bakki tun D'dha. 3 over 2 D ture jechuudha ka argan. So it is D'dha. B'n immoo 5 over 2dha. So tun B'dha jechuudha. This is B'dha. So valuun B meeqa ta'e jechuudha? 5 ta'a jechuudha. It is 5. So deebiin sirriin kam ta'a? D ta'a jechuudha. 5. So gaafii itti aanu. So the answer is 5 dha. Gaafii itti aanu isa kana. Maal nu gaafate? The following equation represents oxidation of ammonia. If the equation is correctly balanced, what are the balancing coefficients respectively? Coefficientiiwwan isaanii wal duraa duubaan meeqa ta'udha? Egaa balance goonee booda. So kanas haa hojjennu. Okay, jalqaba equationicha haa barreessinu. A NH3 plus B oxygen gives us CNO plus D H2O. So equationii uumna jechuudha ammas. Okay, nitrogenidhaan yoo uumnu as bira nitrogenii takka qabna. So bakki tun A dha. Nitrogenii takka qabna. So A is equals as biratti nitrogenii takka qabna. A is equals C dha jechuudha. A is equals C. Okay, itti aansee hydrogeniidhaan haa uumnu. So hydrogenii yoo uumnu as bira hydrogenii 3 qabna. So 3 baay'isuu 8 jechuudha. 3A is equals as biratti immoo hydrogenii 2 qabna. 2D ta'a jechuudha. 3A is equals 2D. Itti aansinee oksijiniidhaan equationii ka uumnu. So oxygen as bira oksijiinii 2 qabna. 2B ta'a jechuudha. 2B is equals so bakka tanatti oksijiinii takka as birattis takka qabna. 2B is equals C plus D. C plus D.
Okay, gaafiin gaafatamne waluma fakkaataadha gaafii reefiiti. Equationiin kunii fi jalqaba irratti hojjenne wal fakkaataadha. Equationiin kun jechuun wal fakkaataadha. Kanaaf koefficientiiwwan isaanii irra deebineen hojjennu isuma kana ta'a. 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 5 ta'a jechuudha deebiin isaa. Okay. What is the correct answer? Okay. As biratti akkasii miti A, B, C, D dhaan ka gaafatame. So A ni 4, B isa kana 5, C 4, D 6 ta'a. D 6. So 4, 5, 4, 6 dha jechuudha deebiin sirrii. So the correct answer is 4, 5, 4, 6. D dha jechuudha. D is the correct answer. Okay, gaafii itti aanu kuni intraansii bara 2017 irra kan gaafatamedha. Aluminium reacts with oxygen to form aluminum oxide. What is the coefficient of aluminum after balancing the reaction? Aluminiumiin oksijiinii wajjin nyaachuudhaan aluminum oxide uuma. Eega equationicha balance goonee booda coefficientiin aluminumii meeqa ta'aadha? So aluminum reacts with oxygen. Maal nu kenna? Aluminum oxide. Aluminum oxide formulaan isaa akkana. Aluminum oxide. So kana eega balance goonee booda coefficientiin aluminumii meeqa ta'aadha? What is the coefficient of aluminum? So haa hojjennu. So equationichi isa kana fakkaata. So coefficientii haa kenninuu fi A, B, C. Kuni salphaa waan ta'eef inspectioniinis wal madaalchisuu ni dandeenya. Garuu as biratti algebric maa fayyadamu. So aluminiyamiin takkatu jira. Aluminiyamii takka waan qabnuuf A jennaan jechuudha. Is equals as biratti aluminiyamii lama qabna 2C. Oksijiiniif immoo oksijiinii lama qabna 2B is equals as bira oksijiinii 3 qabna 3C. 3C. So kana furram itti aansinee let's say C tokko haa jennee fudhannu. Yoo C tokko ta'e A meeqa ta'a? 2 ta'a. A is equals 2C dha. So lama baay'isuu tokko jechuun lamuma ta'a. A fi C argannee jirra. Itti aansinee B argachuu qabna jechuudha. 2B is equals 3C. C meeqa takka? Kanaaf 2B is equals 3 dha. B is equals 3 over 2 ta'a jechuudha. So A is equals 2, B is equals 3 over 2, and C is equals 1. So lakkoofsota kana gara hunda isaaniitu whole numberii taasisuudhaaf B lamaan baay'ifna. So B yoo lamaan baay'ifne hundaa lamaan baay'isuu qabna. A meeqa ta'a? 4 ta'a. B 3 irra lamaffaa baay'isuu 2 jechuun 3 ta'a. Baay'isuu 2 ta'a. Nu amma ka gaafatamne maalidha? Coefficientii aluminiyamiiti. A gaafatamne jechuudha. Kanaaf A meeqa ta'a? A qixxee ta'a 4 jechuudha. So the correct answer is B dha. B deebii sirriidha. Okay, gaafii itti aanu. Okay. Gaafii itti aanu in the reactionii kana keessatti determine the coefficient of magnesium oxide in balanced chemical equation. So equationii kana eega balance goone booda coefficientii magnesium oxide meeqa ta'aadha? So equationicha barreessinu jalqaba. So A plus B magnesium oxide C iron oxide plus magnesium chloride. Okay. Amma kanarratti hundoofnee maal uumna? Equationii uumna. So iron irraa haa kaanu. So ironii takka qabna as biratti. So A jennaani. A is equals as biratti ironii lama qabna. A is equals 2C. Itti aansinee chlorine dha. So chlorine 3 qabna. 3A
is equals as biratti immoo kiloorinii lama qabna 2D ta'a jechuudha. 3A is equals 2D. Itti aansee ka jiru maagneeziyamiidha. So magnesium as bira magnesiumii takkitti qabna. So B jennaan. B is equals as birattis magnesiumii takka qabna. D. B is equals D. Murarratti oksijiinii jechuudhaaf. So oksijiiniidhaan as bira oksijiinii takka qabna. So B jennaani. B is equals oksijiinii as biratti 3C. B is equals 3C. So as keessaa tokko lakkoofsa tokko kenninee fi ka'uu qabna jechuudha. Let's say C is equals 1 haa jennu. C yoo takka ta'e A meeqa ta'a? A is equals 2 ta'a. Bakka tana takka yoo galchine 2 ta'a jechuudha. So A fi C arganne. A fi C arganne. Itti aansine B fi D dha jechuudha soquu qabna. So D bakka kanarraa ni arganna. Equationii kanarraa D argatuu ni dandeenya. 2D is equals 3A dha. 3A jechuun 3 baay'isuu 2ti, which is 6. So 2D is equals 6 over 2 over 2. D meeqa ta'a jechuun 3. So xumura irratti kan hafu so D'n 3 kan hafe B dha jechuudha. B illee as bira argatuu ni dandeenya. Okay. B fi D'n wal qixa waan ta'aniif B illeen kanuma ta'a jechuudha. 3 mata. Alright. Yoo barbaanne immoo as birattis galchuu ni dandeenya. B is equals 3 baay'isuu C jechuun takka. So 3. B fi D'n 3 A lama C immoo takka jechuudha. Kan gaafatamne kamiin? Magnesiumidha. Magnesiumii koefficientiin isaa meeqa ta'adha? Koefficientii magnesiumii B dha. So B'n 3 ta'a. Deebiin sirriin C dha jechuudha. C is the correct answer. Okay, itti aansinee gaafii torbaffaa hojjennu. For the reaction, okay, reactionii kanaaf what is the coefficient of barium chloride in the balanced equation? Equationii kana yoo balance goone coefficientiin isa kanaa meeqa ta'adha? So equationicha barreeffannu jalqaba irratti. A barium chloride plus B potassium phosphate so itti aansinee equationii haa uumnu. So jalqaba barium irraa haa kaanu. As biratti takka qabna. So A jennaani A is equals as birattis takkitti maqamna. A is equals C dha. A is equals C. Okay, sorry. As biratti bariumiin 3. Akkuma equation irratti jiru 3 jechuudha. So A is equals 3C ta'a. A is equals 3C. Itti aansee chlorineidha. Chlorine. As bira chlorine lama qabna. So 2A ta'a jechuudha. 2A is equals chlorine as bira takkitti qabna. 2A is equals D. Itti aansee potassiumidhaan. Potassium. So potassiumii 3 qabna. 3 baay'isuu B'ti 3B. Theta. As bira potassiumii takka qabna. D ta'a jechuudha. 3B is equals D. Okay, ka hafe maalidha? Okay, phosphate fi kan oxygenii jechuudha kaafu. Okay. So phosphate fi oxygenii bakka tokkotti jechuudha. Bakka lamaanittuu ka argaman compoundii garagaraa keessa bakka wal fakkaatatti argamu jechuudha. So as biratti phosphorus fi oxygenii ni argamu. As birattis phosphorus fi oxygenii ni argamu. So lamaan keessaa tokko fudhannee yoo hojjanne rakkoon qabaatu jechuudha. Bakki isaan itti argaman bakka wal fakkaataa irratti waan ta'eef jechuudha. So phosphateidhaan haa hojjannu. So phosphate as biratti phosphatein takkittiidha. Bakka tanatti takka qabna. So B jennaan jechuudha. B is equals as biratti immoo phosphate meeqa qabna? 2 qabna.
lama. So PO4 kan jedhu kana keessatti lamaan tun hundaafuu ni taati jechuudha. So fosfeetii lama qabna. Alright. Is equals 2C ta'a jechuudha. 2C. So itti aansinee solve gochuudha. Let's say C'n tokko jennee haa fudhannu. Let's say C is equals 1. C'n takka jennee haa fudhanne A meeqa ta'a jechuudha. A'n 3 ta'a. So bakka tanatti takka yoo galchine A'n 3 ta'a. Itti aansinee D argatuu ni dandeenya. A'n 3 eega ta'e D is equals 2 times A dha. Lama baay'isuu 3 jechuudha. Lama baay'isuu 3. D is equals 6. D 6 ta'a. So maaltu nu hafe? B tu nu hafe. B is equals 2 times C dha. 2 times C. C immoo takka. So B 2 ta'a jechuudha. Alright. B 2, D 6, A'n 3, C takka. Nu maal gaafatamne? Koefficientii baariyeem kloraayidiiti ka gaafatamne. Koefficientiin baariyeem kloraayiidii so it is A dha jechuudha. Koefficientii tana meeqa arganne? 3 arganne. So kanaaf deebiin sirrii maal ta'a jechuudha? D ta'a. D is the correct answer. Okay, next question. After the reaction is balanced, what is the sum of the coefficients of the reactant? Reaction kana eega balance goone booda coefficientiiwwan reactantii, coefficientii sulfuric acid fi kan sodium hydroxide coefficientiin isaanii walitti edaanee meeqa nuu kennaadha. So jalqaba irraa maal gochuu qabna? Equationicha balance gochuu qabna. So A H2SO4 plus so equationicha haala kanaan barreessinee jirra. Itti aansinee equationii barreessinee jirra. So equationii asirraa baafanna jechuudha. Okay. Hydrogen irraa haa eegallu. As biratti hydrogenii lama qabna. So 2A ta'a jechuudha. 2A as biratti immoo hydrogenii takka qabna. Plus B ta'a. Tokko baay'isuu B ti. So B qixxee ta'a. As biratti hydrogenii lama qabna. So 2D. 2A plus B is equals 2D. Itti aansinee sulfuriidhaan haa hojjennu. So sulfur as bira sulfurii takka qabna waan ta'eef A jennaan. A is equals as biratti sulfurii takka qabna. A is equals C. Equationii lammaffaadha. Equationii sadaffaan sodium irratti haa hojjennu. Sodiumii takkitti qabna waan ta'eef B jennaan. B is equals as biratti immoo sodiumii lama qabna. B is equals 2C. Okay, itti aansinee oksijiinii jechuu kan hafe. So as biratti oksijiinii takkitti qabna. So oksijiinii coefficientiin isaa B. B is equals okay, dhiifama. Oksijiiniin bakka lamaan waan jiruuf as birallee ni jira. So as biratti oksijiinii 4 ka qabna. So 4A is equals 4A plus B ta'a jechuudha. Is equals as biratti takkitti waan taateef asii fi asitti sin qabna oksijiinii. So as biratti oksijiinii 4 qabna. As biratti immoo takka qabna. So 4C plus D ta'a jechuudha. 4C plus D. So as keessaa A'n tokko jennee haa kaanu fakkeenyaaf. Let's say A is equals 1. A'n tokko yoo ta'e C illee meeqa ta'a? Tokko ta'a. A fi C wal qixa waan ta'eef jechuudha. A fi C wal qixa waan ta'eef. A'n takka C'n illee takka. Alright. So eega C argannee B argatuu ni dandeenya. B is equals 2C waan ta'eef jechuudha. We can get B. So B meeqa ta'a jechuudha? B is equals 2 dha. So sadiin tan argannee jira. A1 dha. C'nis takka B 2 ta'a. B 2 ka arganne bakka C tana takka buusuudhaani jechuudha. So equationii tanarraa arganne. Itti aansinee D dha kan nu hafu. D tu nu hafa. Okay, D barbaannu equationii kanarraa barbaannu immoo asirraa argatuu ni dandeenya. Ka jalqabaatiin haa hojjennu 2A
plus b is equals 2d dha. A meeqa takka baay'isuu lama ta'a jechuudha. 2 plus b illee lama. B 2 2 plus 2 is equals 2d. So lama ida'uu lama 4 ta'a. 4 is equals 2d over 2 over 2. So lama lamaaniin baddi. D meeqa ta'a jechuudha. D is equals 2 dha. D illee meeqa ta'a? Lama ta'a. So coefficientiiwwan A'n tokko, B'n lama, C'n takka, D'n immoo meeqa? D'n illee lama jechuudha. Kan nu gaafatamne maalidha? Ida'ama coefficientiiwwan kan reactantii jechuudha. What is the sum of coefficients of reactants? Coefficientii reactantii A fi B dha. So A fi B walitti ida'anaa jechuudha. A'n takka, B'n lama. Takka ida'uu lamaa meeqa taati? 3. So takka ida'uu lama 3. Deebiin sirrii meeqa ta'a? B ta'a jechuudha. B is the correct answer. Okay, next question. After the reaction is balanced, what is the sum of coefficients of products? Ida'amni coefficientii productiiwwanii meeqa ta'adha? So ida'amni C plus D plus E meeqa ta'e jedhee nu gaafataa jira jechuudha. So jalqaba irratti equationii uumna. So copper irraa haa kaanu. Copper as bira copperii takkittii qabna. So A is equals as birattis copperii meeqa qabna? Takka qabna jechuudha. A is equals C dha. Itti aansine hydrogenii. So hydrogenii takka qabna. B jennaan. B is equals as biratti hydrogenii lama qabna. B is equals 2E. Itti aansine nitrogeniidhaan. Nitrogenii takka qabna. So B ta'a jechuudha as biratti. B is equals as biratti immoo nitrogenii lama qabna. Hammattuun tun hundaafuu taati waan ta'eef lama jechuudha. Lakkoofsi nitrogenii lama ta'a. 2C. B is equals 2C plus jennaan. As birattis nitrogenii ni qabna. Nitrogenii takka qabna. 2C plus D. Kanaaf amma oxygeniidha. So oxygenii 3 qabna. 3B ta'a. 3B is equals 3B is equals so as biratti oxygenii meeqa qabna? 6. NO3 2. So keessatti oxygenii 3 jechuudha. Lamaan tun hundaafuu waan taatuuf 3 baay'isuu lama 6 jechuudha. Oxygenii 6 qabna. We have 6 oxygen. 3B is equals 6C plus as bira oxygenii takka qabna 6C plus D plus as birattis oxygenii takka qabna plus E jennaani jechuudha. Alright? So okay, akka calculationiif nu mijatu kanneen keessa A, B fi C haga D, E keessaa tokko lakkoofsa tokko kennuufii qabna jechuudha. So as biratti let's say E haa kenninu lakkoofsa tokko. E is equals 1 haa jennuuni. E'n takka yoo taate B meeqa taati? B is equals 2E dha. Kanaaf B'n qixxee ta'a 2 ta'a jechuudha. B 2 ta'a. B is equals 2E dha. Miti? 2 times 1 2 ta'a jechuudha. Okay. Lakkoofsa E fi ka B argannee jirra. C illee argannee jira. C'nis takka taati. I mean dhiifama. Sorry. C'n arganne. Gana arganne jechuudha. Okay. Itti aansinee maal goona? Equationii kana keessa value maaliitti arganne? Ka B jechuudha. Value B galchina. So value B yoo galchinu bakka B 2 galchina. So 2 is equals 2C plus D. Kan equationii tokko goona. Equationii tokko goona. Itti aansinee kanatti fayyadamnee ammas equationii biraa uumna jechuudha. So bakka kana maal goona? Lakkoofsa value B itti galchina. Value B argannee jirra miti itti galchina. E illee ni qabna lakkoofsa itti galchina jechuudha. So 3B jechuun 3 baay'isuu 2ti 6 ta'a. Itti ta'a 6C plus D plus D plus E meeqa ture? Takka turte. So lakkoofsa tana maal goona? Gara na finne jechuudha. Negatiiva taati. 6 hir'isuu 1 ta'a. 6 hir'isuu 1 5 ta'a. 5 is equals 6C plus D. Kuni equationii keenya lammaffaadha jechuudha.
So equationiin kun lamaan variable wal fakkaataa qabu. C, C, D, D. Kanaaf jara lamaan walitti fidnee achirraa lakkoofsa amma C fi D argachuu ni dandeenya. So equationii jalqabaa finne kan lammaffaa kan jalatti haa barreessinu. 2 is equals 2C plus D. So ka jalaa negatiivaan haa baay'ifnu achi walirraa hir'ifna jechuudha. So 5 hir'isuu 2 meeqa ta'a? Negatiiva baay'isuu 2 negatiiva 2 5 hir'isuu 2 3 ta'a. Qixxee ta'a jennaan. 6C minus 2C dha. 6C hir'isuu 2C ti. Meeqa ta'a? 4C ta'a. 4C D hir'isuu D 0 ta'a. So value C argannaa jechuudha asirraa. So 4C is equals 3 yoo ta'e C meeqa ta'a jechuudha? Over 4. Lakkoofsi C meeqa? 3/4. So here C is equals 3/4. Asirraa D ni arganna C irraa jechuudha. Okay. D plus 2C is equals 2. Equationii kanarraa jechuudha. So D plus 2 into C jechuun 3/4 dha. Qixxee ta'a 2. So kana jechuun D eda'u 2 baay'isuu 3 6 ta'a. 6 irraa 4. 6 irraa 4 yookaan immoo 3 lammaffaa jechuudha. 2 takka 2 2. So 6/4 jechuun yoo salphifnu 3 lammaffaa ta'a. 3/2 qixxee ta'a 2. So tana kana nu dabarsinu negatiiva taati. D is equals 2 minus 3/2. Kana jechuun recrossii baay'isuudha. 2 baay'isuu 2 4. 3 baay'isuu 1 negatiiva. 3 irra 2ti. 4 hir'isuu 1 ta'a. 4 hir'isuu 3 1 irra 2. So D meeqa? D 1 lammaffaadha. So D is equals 1 lammaffaadha. Maaltu nu hafe amma? E tu nu hafe. E 2 B is equals 2E jennee jira miti? B is equals 2E. Okay, sorry. B is equals 2E. E jechuun immoo B over 2 jechuudha. So E is equals B meeqa arganne? B meeqa arganne? Okay, B. Sorry. Okay, dhiifama. B miti kan hafe. E A dha jechuudha. A hin argatiin agamma. So A value C irraa ni arganna jechuudha. A fi C wal qixa waan ta'eef kunillee value A ta'a jechuudha. 3/4 dha. Okay, itti aansinee integerii barbaachisaa ta'een baay'ifnee hunda isaaniitu gara whole numberii deebisuu qabna. So hundaa meeqaan baay'ifne jechuudha? 4 baay'isuu qabna. So hundaa 4 baay'ifna. 4 yoo baay'ifnu A meeqa ta'a jechuudha? A 3 ta'a. B ni 4 yoo baay'ifnu 8 ta'a. C 4 yoo baay'ifnu 3 ta'a. D 4 yoo baay'ifnu 2 ta'a. E 4 yoo baay'ifnu 4 ta'a. Isin galame akkaataa itti baay'ifneen jechuudha. Dirqama C fi D integerii ta'uu qaba waan ta'eef hundaa 4 baay'ifna. Osoo hundaa 2 baay'ifne C integerii mataa yaafee jechuudha. 3/2 ta'a. So isarraa akkasitti kaanee jechuudha kan baay'ifnu. Ammaaf kan gaafatamni sum of the coefficients of the products. Productiiwwan coefficientii productii yoo li'eedhaan meeqa argannaa? C plus D plus E meeqa nuu kennaadha? C plus D plus E meeqa nuu kenna? Okay. C D E. So sadiin xumuraa tana jechuudha walitti edaan. 3 plus 2 plus 4. 3 dha'u 2 5 5 dha'u 4 9 ta'a jechuudha. So eda'amni isaanii 9 deebiin sirriin A dha jechuudha. A is the correct answer. So kana booda gaafii lamatu nu hafaa itti aansinee isa hojjenna. Okay, next question. If the equation is balanced, what would be the coefficient of nitrogen oxide? Coefficientii nitrogen oxide meeqa ta'a? So coefficientii nitrogen oxide E dha jechuudha. Lakkoofsa E nu gaafataa jira. So jalqaba irratti akkuma kana dura godhaa turre equationii uuman. So hydrogen irraa haa kaanu. So hydrogenii takka qabnaas biratti A jennaan.
A plus as birattis hydrogenii ni qabna. Hydrogenii lama qabna. A plus 2C is equals birattis hydrogenii lama qabna. 2D ta'a jechuudha. A plus 2C is equals 2D. Nitrogen. Nitrogenii sadi qabna bakka kanatti. So 3A. 3A plus okay, nitrogenii as bira takkitti qofa jira. Sorry. Nitrogenii takkitti qabna. As bira nitrogenii takka jira. A ta'a. A is equals garanatti immoo as biratti qaba. A is equals E. A is equals E. Okay, itti aansee oksijiniidha. Oksijiinii sadi qabna. So 3A plus bakka tana oksijinii lama qabna. 2B plus as bira oksijinii takka qabna. C. 3A plus 2B plus C is equals as bira oksijinii afur qabna. 4D ta'a jechuudha. 4D plus asitti immoo oksijinii takkitti qabna. E dha. So kan hafe sulfuriidha. Sulfur. So sulfurii irratti as bira sulfurii takkitti qabna. B ta'a jechuudha. B is equals sulfurii bakki biraa as bira jira. Takkittiidha asittis. So B is equals D. Equation nu qabnu kan hin jechuudha. Afran kanarraa kaaneeti calculate ka goona. So A takka jennee haa fudhannu as biratti. A is equals 1. Ka feetan tokko gochuu ni dandeettu. Feetan D gochuu ni dandeettu. C gochuu ni dandeettu. Akkuma calculation isinii tolutti filatuu qabdu jechuudha. Xumura irratti gaafii isin argattu wal fakkaatama ta'a. So A takka yoo jenne E illeen takka taati. A fi E wal qixa waan ta'aniif jechuudha. Alright? So itti aansine equationii tanniin lamaan fayyadamne equationii biraa uumna jechuudha. So ka jalqabaati irratti value A itti galchina. Value A takka 1 plus 2C is equals 2D. Equationii tokko uumnee jirra as biratti. Itti aansine equationii lammaffaallee haa uumnu. So kanarraa kanatti fayyadamne jechuudha. Gatii A as bira ni galchina. Gatii A ni galchina. Akkasuma gatii E illee ni galchina. Gatii E ni galchina. Ka biraa wanti goonu bakka B tana jechuudha. 2B tajettu tan bakka isii D bakka buufna jechuudha. B fi D wal qixa waan ta'eef 2D goona. Wanti nu barbaannu maalidha? D fi C dha jechuudha barbaannu. Alright? Haala saniin 3 plus 2D plus C is equals 4D plus 1. 1 lakkoofsa E ti jechuudha. So lakkoofsa tana garana yoo fiinu negatiiva taati. 3 hir'isuu 2 taati jechuudha. 3 hir'isuu 2. 3 hir'isuu 2. 3 hir'isuu 1 taati. 2 ta'a jechuudha. Plus C goona qixxeeta. 2D tan garana deebisna. Negatiiva 2 taati. 4D minus 2D meeqa ta'a? 2D ta'a jechuudha. So equationii lammaffaa keenya isa kana. So equationii lamaan tana fayyadamne D fi C arganna. Alright? Okay, equationii lamaan walitti haafinu. Equationiin tokko 1 plus 2C is equals 2D. 2D. So tuni A akkasitti fakkaanne D dha. Ashi ka gubbaatirraa ka jalaa haa hir'ifnu. So 2 hir'isuu tokko ta'a. As biratti tokko hir'isuu 2. C minus 2C minus C ta'a. Qixxeeta 2D hir'isuu 2D 0 ta'a jechuudha. So 1 minus C is equals 0. Kana jechuun C garana dabarsuun C is equals 1 ta'a. Okay, value C tokko jechuudha. C argannee jirra. Okay, haga ammaatti A fi E tokko turanii Cnis tokko ta'ee jira jechuudha. Eshi. Yaansine D asirraa haa barbaannu. So equationii matanaa fayyadamu. 1 plus 2C is equals 2D. C'n takka miti. Tokko ida'uu 2 baay'isuu tokko mataa.
1 plus 2 is equals 2d. So 3 is equals 2d jechuudha. 3 is equals 2d over 2 over 2. So d meeqa ta'a? 3 lammaffaadha. 3 over 2. Okay. Kabiraammoo wanti as bira arganne b fi d wal qixa ta'uu isaaniiti. So lamaanuu 3 lammaffaa ta'uu jechuudha. Alright. So A, B, C, D, E. A'n takka, E'n takka, C'nis takka, B'n 3 lammaffaadha. B'n 3 lammaffaa ta'a. D'nis 3 lammaffaadha. So hunda isaaniitu gara intijarii jijjiiruudhaaf lama lamaan baay'ifna jechuudha. So hunda lamaan yoo baay'ifne E'n 2 ta'a. D'n 3 ta'a. C'n 2 ta'a. B'nis 2 ta'a. B'n 3 ta'a. A'n 2 ta'a. Kan gaafatamne maalidha? Coefficient nitrogen oxideiti. So coefficient isaa E dha jechuudha. E meeqa? 2 arganne. So deebiin sirriin B ta'a jechuudha. B is the correct answer. Okay, gaafii itti aanu. Gaafii xumuraa. If the chemical equation is balanced, what is the sum of the coefficients of all reactants and products? Eega chemical reactioniin kun, equationiin kun balance ta'ee booda coefficientiiwwan jiran hundaa walitti yoo edaane meeqa nuu kennaadha? Okay. So equationichi kana fakkaata. Itti aansinee maal baafna jechuudha? Mathematical equationii barreeffanna jechuudha. So hydrogen irraa kakaanu. So hydrogenii takka qabna. A jennaan. A plus as bira hydrogenii 2 qabna. 2B. So is equals bakki tun S dha. This is S. Sulfur dha jechuudha. Okay, is equals hydrogeniin bakki biraa as bira kenne jiru 2E. A plus 2B is equals 2E. So itti aansinee nitrogeniidhaaf. Nitrogenii takkittii qabna. A jennaani. A is equals. So as birattis nitrogenii takka qabna. A is equals C. Itti aansee oxygeniidhaaf. So oxygen. Bakka kana oxygenii 3 qabna. 3 times A dha. 3A is equals. Asitti oxygenii takka qabna. C plus as birattis takkittii qabna, which is E. 3A is equals C plus E. Kan hafe maalidha? Hydrogenidha jechuudha. Okay, sulfuriitu nu hafa. Sulfur. So as bira sulfurii takkittii qabna, B taati jechuudha. B is equals as birattillee sulfurii takkittii qabna, D dha. So B is equals D. A is equals C. So let's say let C is equals 1. C takka haa jennu. Gaafsan A illee meeqa ta'a? Takka ta'a jechuudha. Alright? Okay. San booda equationii kanneen keessa galchineeti ka barbaadu. So as biratti A hin qabna. So A waan qabnuuf A bakka tana galchinaa jechuudha. So 1 plus 2B is equals 2E. Equationii haarawaa tokko uumnee jirra. Alright? Itti aansinee kana keessa illee haa galchinu A. A as bira yoo galchinu tokko ta'a miti tokko. 1 is equals C plus E. Okay, sorry. Okay. Kan nu qabnu A fi C dha miti. A fi C ni qabna. Kanaaf as keessa yoo galchine lakkoofsa E ni arganna jechuudha. So equationii tanatti haa dhiifnu. So 3A is equals C plus E dha. So tana haa barreessinu. 3A plus 3A is equals C plus E dha. A ni takka. 3 ta'a jechuudha kun. So 3 is equals C meeqa tokko plus E dha. So tana gara nufinu negatiiva taati. So E is equals 3 minus 1, which is 2. E meeqa ta'e? 2 ta'e jechuudha. So haga amma E argannee jirra, C argannee jirra, A argannee jirra. So E is equals 2.
itti aansinee B fi D argachuun. So equationii jalqaba kanarra argachuu ni dandeenya jechuudha. B A plus 2B is equals 2E. A plus 2B is equals 2E. A meeqa takka plus 2B is equals E meeqa lama arganne miti. So lama baay'isuu lama afur ta'a jechuudha. So tana gara nu dabarsinu 2B qixxee ta'a 3 ta'a afur hir'isuu tokko jechuudha. So over 2 B meeqa ta'a 3 irra lamaati. D illeen 3 irra lamaati. Wal qixa waan ta'aniif jechuudha. So A'n tokko C'n tokko E'n lama. Okay, hundaa barreessinu A B C D E. A'n takka turte C'n takka E'n lama D'n 3 lammaffaadha B illeen 3 lammaffaadha. So hunda isaaniitu meeqaan baay'isuu qabna jechuudha. Lamaan baay'isuu qabna. Hundaa lamaan baay'ifna. Alright. So A lama taati, B'n 3 taati, C'n lama ta'a, D'nis 3 ta'a, E'n immoo 4 ta'a jechuudha. So A haga E ka jiru kana yoo walitti edaanu meeqa ta'aadha gaafiin ka gaafatame. Alright. 2 ida'uu 3 5 5 ida'uu 2 7 7 ida'uu 3 10 ta'a. 10 ida'uu 4 14. So ida'amni isaanii walirratti meeqa ta'a jechuudha 14 ta'a. So gaafii 11ffaa deebiin isaa 14 ta'a. As biratti tuni tadiirra jirtu tun 14 jechuudha. So the correct answer is 14. Viidiyoon paartiin lammaffaan asuma irratti xumurama. Paartii sadaffaa keessatti types of chemical reaction kan laallu ta'a. Viidiyoo guutuu boqonnaa kanaa karaa telegiraamaatiin argachuun ni danda'ama. Akkasumas gosa barnoota akka fiiziksii, baayoloojii, maatisii fi keemistirii nu biraan argattu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra jiru kanaan nu qunnamuun ni danda'ama. Linkiin chaanaala telegiraama keenyaa koomentii viidiyoo kanaa jalarraa ni argattu.